قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة. أدى السوريون صلاة عيد الفطر في كافة اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن 3250 وحدة سكنية. الله أكبر. بدنا نستنى علينا بالعيد، نحن بنفس العيد. بتهريب الوقود. وأضاف: في هذه الأثناء استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين قائد السلاح البحري السابق اللواء. ولكن كما قال البوتس يعني رئيس الولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمولتان كبجم توتا هردوف توتا كينيا أدو كينيا بلبلومي مدم ميديالي دلا الدنيا رايسين دقي سفنا جل كبرت جوزاني وراني حماسي في إسرائيل جدوتي ديما درو غرمالي چموف لولتوني إسرائيل دماتشوا كسماسي دقوغان ولكيس كتا رافا جبل يافي بيت الآهن كيسة تغجفمو الجزيران غباسي جرم adeemsa Filistiimota duguguu keessatti Hamaasii fi Tarkiin gamtaa'uman jechuun Israa'el himatteen gama biraatiin bulchaan Israa'elota Benjamin Netanyaahuun pirezidaantii Yemaniif akkasumas muummee Qaataar irratti quba qabu isaanii dhagahameeti jira. Leellaan duuchaa jalqabaa erga Ministeerri muummee Libaanos Najib Mikati aangoo bu'anii fi Joosef Aoun bahan yeroo jalqabaatiif Israa'eliin fudhatame. Lammiilee Lubnaan hedduu fixuuf dayyaa irratti saalellaan qindaa'an jettiiwwan Israa'eliitiin kutaawwan Libaanositti eegalamuun dhagahame. Hizboollaan tarkaanfiiwwan cimaa galgala kanaaf harka deebii kennu gabaasa qabna. Akkasumas pirezidaantiin Joosef Aoun tarkaanfii Israa'el fudhattu kanaaf Ameerikaatti manna dhiyeessuun dhagahamee jira. Gabaasa Almaadiyaa FMTV Libaanan gurraan isin geenya. Ansaaronni Yemaniidhaan haleellawwan guddaa Ameerikaa gurra duucheef M9 droonis buusuu fi SS turii harmaan gubachuun dhagahamee jira. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp sanaa haleellaa xiyyaarota hedduutiin sa'aatii amma gabaasni keenya deemaa jiru gaggeessaa jiraachuudha. balballoomii Al-Arabiyaa fi Aljaziiraa dhageettu. Atiin xumura geesseetiin kanaan booda leellaan nurratti fudhatame taanaan nikileerii kenna qoqopheessuuf jechuun misaayiloonni kutaawwan Iraan akkasumas Eurospace irraa kaaseeti gara dirreetti bahuun yaaddoo uume jedha. Associated Press dubbii manqondaala Ayatullah Said Ali Al-Kamini Ali Laari Jaani tarkaanfiin biyya Tsiyoonota gara nikileeritti nu geesse jechuun dubbiin Doonaald Tiraamp arguuf amanuu dadhaban har'a ifatti baate. Masuur Pezekshiyan addunyaan guutuun akka agartu jechuun konferansii Al-Qudduusii fi dhaabbata IRGC yookiin humna waraana biyyattii irratti Filisxeemotaaf Gaazaa irratti weerarri duuchaa fi shororkeessummaa caale hin jiru jechuun Ameerikaa fi Israa'eliin abaaran afaan deeggardaa Vladimir Puutiin eebbisanii fi nama jabaa jedhaniin har'ammoo Raashiyaa fi nuti bilbilaan yoo ka waliin galle taateef ergaawwan keenya dhimma Yuukireenii fi waraanicha dhaabuu saffisaa Puutiin yoo kan hin fudhanne taate qoqqobbiin dabalataatii fi gara waraanatti seenuu dandeenyaan dubbii Doonaald J. Tiraamp addunyaa wal gaafachiifte. Gamtaan waraana neetoo akkasumas UK fi Firaans ammoo dubbittii kanaaf gammadan fakkaatan. Vladimir Roomich Puutiin akkasumas Sargen Shogun ibsoota gurguddoo ummata biyyattiitti yeroo kennanii fi haleellaan guddaan diroonotaan dabale Yuukireeniin duudaa taasisuun dhagahamee jira. Gabaasa keessatti kan dhageettan ta'an Chaayinaan taariifni ishiirratti dabale kan Ameerikaa awwaalu jechuun yaangii ministeerri damee alaa dubbatan. Weerara guddaa har'a galawwan galaanaa fi odola galaanaa Taayiwaan irratti taasifteen Ameerikaa dheekkamsiiftee jirti. Adde Aljaziiraa, Al-Arabiyaa, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, The Wall Journal, Straight, Financial Times irraa qabanne gurraan isin geenya. Ulfinni alaamana nageenya alaamana isin biratti jiraatu ulfoo waggaa guutuu deebi'aa isiniin jenna waan kadhattaniin dhabina. Subscribe gochuun chaanaalii keenyatti dabalama, like gochuun dagatina. No War Free Palestine, Free Yemen, All World jechuus dandeettu itti dhiyaadha. إلى الضفة الغربية حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية شمالي الضفة
اگر از فلسطین و از غزه دفاع میکنیم از مظلوم دفاع میکنیم. الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب. أكناف عمليات قوات الاحتلال داخل قطاع غزة بأنها ستختلف عما كان. المزيد من التعزيز. الله أكبر الله أكبر أكبر. محمد صالح البردويل وزوجته وأبنائه. على الحوثيين بقصف أمريكي على مديرتي سحار ومجز بمحافظة صعدة شمالية اليمن. المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع. نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية النوع MQ-9. قولين حواسا الدنيا رقوفتا جبي كفرتي كنفي وراني فلسطيني في إسرائيل قدو تكاكين فما جرو غرا حمينياتي سيكو برادر بين لبون سيفيلوتا كتاوان غازا في ويست بانك تيجالا فما جرانچون داغامين برغيدين مجاهدوتا الأقصى فالقدوسا كسماس IDF قدو تي وراني فولي غاقين فمو مورتروتا تياروتا في ميسايلوتا غلاناتين دي غرامتي كتا بيت الآيا كيس كسمس كانوا سيفي رمالا جبليان غسريال قدس كيساتي فلسطين جاتم يفر دقوغمو منستري فايا غازا سيدرم برغيدي مجاهدوتا ورانا قدا برغيدي أشكلون أفرتمي سدتفا رجمنتي دبتكو في أفرفا جرم كتا كيبا كانوا اتياليلا فرتين تانكوتا أفري في لولتون نجا رماتشو وبي تايمز اوف إسرائيل تاسفنم بينامين نتاناون قواتار جارسوما adeemsota Hamaas hidhannoo hiikkattuu irratti yookaan hin hojjanne taatee fi Yemen pireezidaantiin biyyatti akkanuu hayyamuu fi hawtii humna jedhu balleessuu qabna jechuun yeroo dhaadatanii fi hiriirri keessattuu guramtoonni Israa'el kaleessa galgala afur ajjeefamuun wal qabsiisee Benyamin Netanyahuutti haleellaa caaluu ta'ee kaabineen ministeerotaa kan Shimbeeta akkasumas Keniseetii fi Itamir Ben-Gvir warri Yihuudaa Samariyaa hundi isaaniitu adeemsa keessatti Benyamin Netanyahu deeggaranis siviilonni Israa'elotaa waraanicha kan barbaanne fi Israa'el tasgabbiitti deebisuu fi biyya nagaa akka taatuuf ollaa wajjin jiraachuuf fedhii akka qabaniif guramtoonni isaanii akka deebisaniif waywaatanis amaan addaa bulchiinsa Tiraamp Steven Witkoff tarkaanfii kana dhaabuudhaaf ammas yaalii Masrii taasiftu ni deeggarra jedhanis wanti qabatamatti waraanicha dhaabuuf taasifame akkan jirratu himamaatii jira. Filisxeemonni 1,048 akkasumas qondaaltonni Hamaasii fi kanneen waajjira siyaasaa tahan 11 ajjeefamus waajjirri siyaasaa Hamaas yeroo ibsee fi adeemsa kanaan wal qabsiisee duguuggaan gar jabina kun dhaabbachuu qaba kana ta'uu baannaan jechuudhaan labsii addaa kan labsite Ankaraan karaa Rasiif Xayyib Erdogaatiin erga Benyamin Netanyahu dooniiwwan deeggarsaa akkasumas haleellawwan waliigalaatiif qaarqaba galaana Meeditiraanii Gaazaa jalatti dhiyeessite Tarkii fi Israa'el wal seenuu yeroo dubbatanitti Benyamin Netanyahuun Tarkii adabachiisa jechuun har'as dhaadachuu itti fufuu isaanii gabaasa kana dhageeffannee walitti deebina. عمليتها العسكرية شمالي الضفة لليوم 71. وقالت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال أن الضغط العسكري في قطاع غزة يساهم في تدمير قدرات حركة حماس وتهيئة الظروف لإعادة المخطوفين. Hamaasii fi qondaaltota isaaniitiif filannoowwan gurguddoo sadi kenna. Jalqabarratti guramtoota keenya saffisaan galchuu qaba. Kana ta'uu baannaan carraa waan biraati. Inni biraa ammoo wal waraansa Suudaan irraadha. Wanti bocee inni deemuun kun Sudaan lammaffaarratti humni finciltoota ni kufan akkasumas ni mo'ataman. Kanaaf Israa'el kan danda'u hin jiru. hidhannoosaa hiikkateen yoo adeemsa bulchiinsi mootummoota gamtoomanii jedhuun Gaazaa Filisxeemota harkatti hambisuu barbaade dafee Gaazaa gadi dhiisuu qaba. Inni sadaffaa immoo danda'u Israa'eliin fuulletti hireen Filisxeemotas duuchee falmachuudha. Humna shororkeessaas ta'e maadheewwan isaanii kamiyyuu kan Israa'el dura dhaabbatan hin jiru. Jarmiyaan mootummoota gamtoomanis ta'e qaamoleen maqaa boortaaf adeemsota siyaasaa
guddaa maqaa duguugama Hamaasii fi Filisxeemota jedhuun Israa'el irratti quba qabdan waa tokko isin beeksisuu barbaanna. Hamaasiin yoo dandeettan hidhannoo hiikkachiisa. Uguramtoota Israa'eelota akka isaan galan taasisa. Kanaan alatti immoo nuti ni eegalle malee hin xumurre. Waraanichi hedduudha itti fufa. Hamaas filannoowwan kana keessaa deebii kennuun murteessaadha jenneeti yaanna. Nuti waraana keessa teenneetiin waliigaltee dhukaasa dhaabuus dubbanna malee waraanni nuti Gaazaa irraa dhaabnu hin jiru jedhan bulchaan tsiyoonota Benjamin Netanyahu. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين قائد السلاح البحري السابق اللواء في الاحتياط إلي شرفيط رئيسا لجهاز الشرق في لبنان أذكر به. طبعا قبل ذلك القناة 15 الإسرائيلية. العاجل الذي يظهر على شاشة الجزيرة ينقله مراسل الجزيرة غارة إسرائيلية عاصمة اللبنانية بيروت. هذه الصور التي نتابعها الآن لأول مرة وردتنا قبل قليل فقط، وبالتالي تتكثف الاتصالات في الساعات الأولى من هذا الصباح على المستوى الرسمي على المستوى وأيضا في ردود الفعل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول Waraansi Hizbollaa fi Israa'el gara jabootti kan hammaate ta'uu miidiyaaleen Almaadiyaa akkasumas MTV Libaanan Aljaziiraan walharkaa fudhanii gabaasan. Joosef Maawun adeemsa haleellaa Beerut Daahiyaa irratti fudhatamaa jiru Ameerikaan takkanuu jedhanii erga lallaban lama buluu isaanii kan wabeeffatu Financial Times haleellaa Israa'el kutaa Daahiyaa Ayitaa Shaabiif Kifar Kilaa irratti fudhatte akkasumas Beerutitti fudhatte lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a. Ammatti kan dhagahame garuu ministeera fayyaa Beerut irraa 19 gahuutu himamaa jira. Hizbollaan kutaa Meerooyaa akkasumas Haifaa haleeluun dhagahamee jira. Brigeediin 96ffaa reejimentiin afuraffaan haleellaan irratti raawwatame taankii 2 fi loltoota 3tu ajjeefame jechuun boombiiwwan toonii kumoota hedduu Mas'uulummaa fi deeggarsa Tiraamp irraa argataniin Hizbollaa dhabamsiifnaaf weerara daangaa laggeen lixaanii fi waliigalteef adeemsa cabsuu isaaniitirra deebiidhaan hoogganaan Hizbollaa Sheek Naayif Qaasim himatan. Haa ta'uutii dhimma kana irratti Firaans wajjin kan dubbatan Joosef Aawun Hizbollaan tarkaanfiiwwan kamirraayyuu akka of qusatu tarkaanfii barbaachisu ni fudhanna. Rakkoon kan jiru weerara gama Israa'eliitiin Haayizar Zook pirezidaantii Israa'elootaattis himnu dhaga'uu hin dandeenye jechuun ministeerri muummee yeroodha kan Libaanos dubbatan. Haa ta'uutii tarkaanfiiwwan kana keessaa immoo durdubbeen akka Ameerikaan jirtutu hima. Akka Joosef Aawun har'a komii dhiyeessanitti Steefan Wiitkoof ergaman addaa Tiraamp dhimma kana laaffisee ilaaluu fi keessoo irratti ammoo akka Pete Heksan qondaalli ministeera raayyaa Ameerikaadha qajeelfama bilbilaa kennetti rakkoowwan Hizbollaa balleessuu barbaachisan hundaaf Israa'el deeggaramuu qabdi. Meeshaawwan maadhee Iraan ta'an hundarratti haleellaa akka fudhattu masara White House keessaa kaleessa kana ajajni kenname ta'uudha. Axios dubbitti qawwa argateen maxxansuun dubbiin baa gidduu galeessaa keessattuu liigiin biyyoota Arabaa Qatar, Emirates, Kuwait, إيران فاكسمس تركين إسرائيل رتي تشنين نتشون دغهمت جرام. في هذه الأثناء استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما تعرف بقاعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع. أسقطت الدفاعات الجوية للجماعة طائرة أمريكية من نوع LQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام. نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية النوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء وشن الجيش الأمريكي 5 غارات على منطقة جردان بمديرية سنحان بالريف الجنوبي من العاصمة. فادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بقصف أمريكي على مديريتي سحار ومجز بمحافظة صعدة شمالية اليمن. إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. ما فوق إسرائيل، شظايا فوق إسرائيل هرعوا إلى الملاجئ، وبالتالي قسام بموقف جماعة أنصار الله في اليمن وإسنادها لأهل غزة رغم الضريبة الباهظة. أهمها تبادل المعلومات والاستخبارات بين الفريقين. طيب كيف استطاعت هذه الصواريخ
Halillan Amerikaa fi hawti Yamanoota kutawan Saada Udaydaa fi sana irratti gaggeeffamaa jiru guyyaa 14 irratti argamu. Associated Press, Reuters, Hindustan itti gabaasaa jiranitti MQ-9 jedhamuun diroonii mootii diroonota Ameerikaa taatee fi Aircraft yookiin farra qolannaa dooniiwwaniif misaayilota USS Harry Truman har'a guutummatti barbadeessuun kisaara doolaara biliyoonota Ameerikaa irratti dhaqqabsuun gara isaan jabeesseetiin sana'an haleelamaa jirti. Hangamatti lubbuun namoota 4 baduu akka noolles himamaatii jira. Haa ta'uutii dhaadannoo Benjamin Netanyahu fi Israa'el kaatiin wal qabsee Donald Trump Pete Hegseth ajajaan raayyaa ittisa Ameerikaa sana'a bara dhagaatti jijjiirree hawti hojiin ala taasifne Iraaniif qajeella jedhanii ciniinnatan. Ansaaronni Yamanii ammoo teekinooloojiiwwan addaatiin doonicha dhidhimsuun dhagame. Abadan jannoon keenya tokko jedhan Yahyaa Sariyaa. Filisxeemotarraa waraanni dhaabbachuu deeggarsi namooma kan biyyi weerartuun gurte akka gadi dhiifamuuf duucha duguggaa raawwatameef qaamni walaba akka dhiyaatu jechuun har'a Yahyaa Sariyaa dubbatan. Abdul Malik Alawuutii Qondaalli hoggana waliigalaa hawti Yamanoota tarkaanfiin bulchiinsi Trump nurratti fudhatu akka nuun jimbiilfachiifneef biyya Tsiyoonotaa fi akeektu Ameerikaa ammoo tarkaanfii barbaachisaa ta'e dirree xiyyaaraa miti Tel Aviv haleeluuf qophii xumurre jechuun wayita dhagahametti. UK fi Ameerikaan sana haleelaa jiraachuuf Hudeydaan garmalee miidhamtee jira. Almasra wabeeffachuun gabaasnitti aanu akka itti aanutti dhiyaata. إسرائيل هو رئيس وزراء سابق كان يعتمد ما يسمى باستراتيجية الأرض. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بقصف أمريكي على مديرتي سحار ومجز بمحافظة صعدة شمالية اليمن. المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أسقط الدفاعات الجوية للجماعة طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة من جديد ويطالب بعمل جاد يوقف المذابح في غزة ويؤيد العمليات التي تشنها جماعة أنصار الله حتى يرفع أنصار الله فإن 66 غارة استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية منذ هللا سانيتين مدافي سانيتين USS هاري ترومان بربادسان أمريكان هللا نرتب رتب غنا مدوي تجاچونا ساروني يمني دادتان إيرانوني دبتين كون كان غليف واملتان فكاتام تركان فينانساروتا يمني رتي فراتما جروفي مادة دردوب إيران جرو مقبلسي كان يودابدن هن أبدن إيران سياچدك أبونا أبجو كيسان جاچوني أو تين كان قفا سنتين بياتي سيونوتاف أبارمتو هللان كن ميسايلوتاف درونوتان يرو كميو على كتاني كان جاچون أمريكا بولچين سترامبي بنامين نتناهو كاتشيسون دغامي يأتي في وسط زخم عمليات جوي كبير جدا تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. صحيح. يرافق هذا الزخم زخم استخباراتي كبير جدا لجمع المعلومات عن الداخل اليمني. ما اگر از فلسطین و از غزه دفاع میکنیم از مظلوم دفاع میکنیم. بحرانی نیست، حادثه‌ای نیست، موضوعی نیست. مجبور هستن که آمادگی‌های خودشون رو به کشورمون تمام اون تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نگرش‌های مختلف. من على هذا المنبر جاء الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية الإسرائيلية. الإيراني علي خامنئي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تهددان بمهاجمة إيران. وأضاف المرشد الإيراني في خطبة صلاة عيد الفطر النووي الإيراني هو يحضر آلات الردع ووسائل الردع الخطاب عالي أو استراتيجية الجحيم كما تعودنا عليه ولقلتن تم نيكولير قبسا تومي كنا كالتدان إيران أمريكا وجنا سويتو هنجرو أتوتيال كالتي كاما صدفاتين كاريكين بناتو في أومان وجن تليان كيستو بولچين دونالد ترامب بانانغو أولانا آيات الله سيد علي الكامني ديبي اتكنني جراني ولقلتن الكالتي تيف كاريكين بنادا جاتشون كان دوبتان
kan ture pirezidaant Masuud Pezeshkian adeemsa kanaan wal qabsiisee sa'aatiin xumura geette jechuun alaarmiin peentaagoon irra sababa hawwittiin Yemanoota Ameerikaa kisaaraaf dhidhima gurguddoo keessattuu dhaadannoo amma jiruu fi har'a raawwate kan jalqaba seenaa Ameerikaa keessatti addunyaatti kolfisiise ta'uudha Associated Pressiif Reuters maxxansaniiti jiru. The Guardian qondaaltota Ameerikaa wabeeffachuun Iraan haleelamuudhaaf yeroo itti diroononni BU2 jedhaman kanneen haleellaa gurguddaa toonii boombiiwwan hedduu harcaasuu danda'an taareen jalatti qarqabamanii fi UK Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin haleeluuf qophaa'anitti rogeef maadhee magaalota misaayilii iddoon isaan beekamne ol qarqabanitti jirra maal barbaadduan jedhan fakkaatan abbaan aangoo olaanaa Ayatullah Said Ali Al-Khamenei salaata iidaa irratti dubbii takka Ameerikaa jala muranii hin danda'ama isaan murteessinan garuu Iraan alkallattiidhaan mariif qophii kallattiidhaan biyya Ameerikaa wajjin abadan hin haasofnu duuchaa mirga namoomaa Filisxeemota irratti raawwatameef haleellawwan onkoloolessa 26 Israa'el fudhatteef marsaa sadaffaa raawwadhaa jechuun galgala kana ajajan misaa'iloonni qarqabamanii Teel Aviv shororkaa keessa jirti. Haa ta'uutii qondaalli dubbii himaa Ayatullah Said Ali Al-Khamenei tarkaanfiin amma Ameerikaan nurratti fudhattu xiqqoo takka jiraannaan nikileerii hidhachuuf murteessina nuti heerota fatwaadhaa ibsine jirra kanaaf hin deeman Iraan jimbiilfachiisuu barbaadan dhiibbaa kamuu jalatti nuti Ameerikaa wajjin waliigaltee dhimma nikileeraa hin haasofnu jedhanii gabaasa kana dhageeffannee walitti deebina. Ameerikaan tilmaamatti maadheewwan baagidduu galeessaa 10 kan loltoota 50,000 qabdi. Kana jechuun akka tilmaamatti daawwitii fuullee Iraan teettu jechuudha. Yookaan Iraan irratti haleellaa fudhatan. Kun ammoo isaaniifis eenyuufis hin tolu. Kana malees adeemsota silaa heerota idila addunyaatiif dippiloomaasiin barbaachisu jennee jirra. Haleellaan tokko Israa'eliinis ta'e Ameerikaan fudhatamnaan maadheewwan waraanaa isaanii hanga garba Indiyaatti jiran haleeluuf kutanneet kaanee jirra. Kana beekuudhaan dhimma Iraan yoo barbaadan qaama sadaffaan nu wajjin haasa'uu qaban. من على هذا المنبر جاء الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية. إيران مجبور میکنید برن به سمت این امر. چون باید از خودش دفاع کنه. اما اگر وقتی رفت sirna kabajaaf konferansii Birgeediyaan Quddusiif hundeeffama waraana Iraan Revolutionary Guard Corps kan biyyoolessaa irratti dippiloomaatota idila addunyaa hedduu irratti haasaa kan dhageessan pirezidaant Masuud Pezeshkian duguggan sanyummaaf shororkeessummaan yookaan maxxanfamu taate Iraanii miti isaan Gaazaaf Filisxeemota duguugaa jiran warra deeggarsa akkasumas humna qilleensaatiin Israa'el cinaa dhaabbatee boombiiwwan roobsuun lubbuu herregni isaanii hin beekamne duguugeedha. Kan nu barbaadaniif maqaa nikileerii osoo hin taane bu'uurri nikileerii kennaa akka tajaajila industirii akkasumas maadheewwan boba'aa ta'e ni beekan heerota fatwaa akkasumas kallattiiwwan ka'aman Ameerikaan wallaalteetii miti. Dubbii qondaala Ayatullah Said Ali Al-Khamenei Ali Laari Jaanidha. Iraan yookaan tuqan taate nikileerii hidhachuuf ni dirqamna kana beekuu qabna. Qaamni haleellaaf aggaammis haa ta'uuti adeemsota kanaan duraan ala humna qilleensa biyyattii cabsee dhufu yoo jiraate maadheewwan biyyattii hundarratti argaman keessaa kurnan loltoota 50,000 Ameerikaadhaan haleeluuf qophiidha jedhan. Akkasumas yerota fatwaan dhoggamne irra deebine bulchiinsa Tiraamp hubachuu dhabuun isa dogongora guddaadha. Kanaaf gocha seexaanaa yookiin dogongora kan hojjanne akeekkachiisuu barbaanna. ما اگر از فلسطین و از غزه دفاع میکنیم از مظلوم دفاع میکنیم. التفاوض وهو كما قال التفاوض على وقع النار. أما بالنسبة للإسرائيلية المستفيدة ساعد على التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بعد ساعات من تسليم